Dhiira bakka shanitti qooduu dandeenya. Yookaan nikaaha booda yookaan fuula booda dhiira bakka shanitti qooduu dandeenya. Dhiirri jalqabaa dhiira ana malee namuu hin jiru jedha. Yaani dirati isaan affee bakka deemu hundatti harkasi qabatee deema. Akka ati waa baattuun barbaadu. Burcuqoota akka ati baattuun barbaadu bakka kee baachuu barbaada. Yoo gabaa deemtan zambiila si jala baachuu danda'a. Akka ati gajjettee waa marattuun barbaadu. Abshir 100 ana bakka ana siin jira. Bakka deemu hundatti illee of agarsiisu. Yoo maxxanuma hii wajjin seentoo kamana nyaata. Of agarsiisu barbaada. Akka tasaa ta'e yoo ispoortii ka dalaydan ta'e ammoo bakka keellee mana ispoortii yoo deeme sibiila bakka kee baachuu barbaada. Kuni dhiira isa jalqabaati. Dhiirri lammaffaa ammoo dhiira jaalala hin beekne. Waan hunda birriidhaan argachuu barbaada. Waan hunda birriidhaan bitachuu barbaada. Yaani hatta si jaaladha jechuu yoo barbaade birrii 200 harkasi kaa'e si jaaladha jechuu isaati. Yoo kuma sii kennamu siif ta'u jechuu isaati. Ababaa bitaa maali jettee nama akkana irraa humaan eeggatiin. Birri qofa sii kennee jaalala isaa ibsachuu barbaada jechuudha. Inni lammaffaa. Inni sadaffaa ammoo ana ka ofin jiru boona. Yani kaboon ka ofirra kaa'u jiru dhiira ofirra kaa'u jechuudha. Dhiira ofirra kaa'u jechuun haasawa keessatti anaa tana baay'isa. Yani daqiiqaa sadii keessatti osoo lakkooftee fi ana yeroo 100 bar ani sin jedha. Asiin aniin kun bar aniin ana jedhaa oola. Dhiirri sadaffaa kana ana ka baay'isu jechuudha. Yani kaboon ka of laalu jechuudha. Dhiirri inni afuraffaa ammoo dhiira fuuddii jaalatu. Garaa jaalatu. Yani nyaata ho'itu hojjettuuf dogonkortii yoo ka hojjettu ta'e sooqitti yoo xiqqoorra ta'e barbareen xiqqoo itti xiqqaate sii dhumatte jechuudha. Dhiira akkasiisan hattan ho'itu si jajuyyuu ati bar jedha. Maraqii lukkuu san keessa jirtu maraqii lukkuu san agartee ati akkasii ta'anaaf ati bar buddeena xiifii gurraacha san ka ho'itu dhufanii akkana foon waxii lukkuudhaan akkana qabatanii afaan kaatan san agartee ati sii dhaaba. jedhee si jaja hattan jaalala isaa tokko akkasii ibsata. Dhiirri isaa shanaffaa immoo dhiira khabiisa yookaan dhiira aramanii yookaan dhiira baay'ee badaa jechuun hin dandeetta. Waan ati haasoftu hunda battanuu barbaada. Gocha ati gochuu aan fakkeenya yoo ati nagama marabbiitiin dhuftee kubbaayee kana fuutee osoo gara kushiinaa deemtu xiqqoo osoo deemaa dhaabatte maal dhaabatte maal yaadaa jirte maaliif dhaabanni tun bar dhaabata sharrii fakkaate. Ila miila akkana dalga gootee miti wayita kaastu ta birgaa bakka kana hundaa taa'ee battana inni jecha kee ammoo hagam akka battoodhaan isitti himuu danda'u. Inni shanaffaa kana. Kunniin dhiira gosa dhiiraa shananii hedduutu jira. Almuman gabaabsee himuu barbaade nagaan oolama.